Hayyee barnoonni kiyya har'aa akkaataa karaa sirrii ta'een YouTube irratti viidiyoo itti feenuu fi akkasuma cover profile yookaan thumbnail afaan keenyaan suuraa viidiyoo gubbaa taa'u bareedaa san akkamitti viidiyoo irra keenyaa yeroo YouTube irratti feenuu kan jedhu waliin ilaalla. Kallattii mangara barnoota keenyaatti kallattii mangara barnoota kootti seensisa na hordofa. Jalqaba irratti kunoo YouTube keessan irra seentanii jechuu appii YouTube keessanii akkasitti gadhooftu. Eegas booda immoo akkas gootaniiti no mallattoo eda'uu tana achi gar rukuttuu jechuudha. Achi rukuttaniitu eegasii akka kanatti yoo shortii kanarra jiraate viidiyoo ka jedhu raddeeffattan yoo viidiyoo fe'uu barbaaddan yoo shortii fe'uu barbaaddan asirra yoo liivii seenuu barbaaddan asirra yoo suuraa poosti godhuu barbaaddan asirra. Kanaaf amma viidiyoo irra jiraayyuu nu waan ta'eef viidiyoo tokko filanneetu mee viidiyoo sakandii 8 kana filadhaa jechuudha. Eega akkanatti filannee maal goona kunoo bakka nakistii jettu tana tuqnaa jechuudha. Bakka nakistii tana akkasitti erga tuqnee sarchi godhee nuu fida hin eegganna. Eegaa amma ajaa'iba kunoo viidiyoon nuu dhufee jira jechuudha. Viidiyoon erga nuu dhufee amma kunoo iddoo isin argitan kanatti jechuudha. Iddoo argitan kunoo title bakka jettu kanarratti mata duree viidiyoo kanaa jechuudha. Amma kuni beeksisa waan ta'eef beeksisa jedhee barreessa. Beeksisa fakkeenya isinii hima jechuudha. Beeksisa jennee barreessinaa jechuudha. Eegas booda maal goona eega beeksisa jennee ilaala. Ammas kunoo description bakka jettu kanarratti gadi fageenyaan ibsina. Beeksisa seensa viidiyoo jenna. Beeksisa seensa viidiyoo jennee jechuudha fakkeenya. Akkas booda maal goona haashtaagii jedhan itti fuunaa jechuudha. Haashtaag kun argita bakka tana dhooyne yookaan gad dhooyne mallattoo riqichaa jechuu beete kunoo haashtaagii kana akkata itti yoo tuynu kunoo Itiyoo ka jedhu Oromiyaa ka jedhu Oromoo ka jedhu garuu raayyaa baay'inaan jechuudha. Nama ofii gurguddaa qaban kanneen akka waliin makamuuf akkasii haashtaagii itti gurraa jechuudha. Hambooda of duuba deebinee ammallee maal goona kunoo public ka jedhu visibility ka jedhu kana jechuudha. Sadaffaa visibility kana akkasitti tuqneetu viidiyoo keenya ammuma yeroo feenu kan akka maxxanfamu barbaanne kunoo tuqaa 3tu jira asirra 4tu jira. Public ka jettu yeroo keenya ammuma maxxanfama. At least yoo jenne nu malee namni argu jechuudha. Ore hanga sati gadhiifnutti linkiidhaan nama linkii argate malee hin argamu. Private yoo jenne nu malee gonkuma namni argu jechuudha. Maxxanfamee yoo private godhuu dandeenya. At least yeroo maxxansinu at least dirra yoo kenne aganu linkii erginuuf namni arguu hin danda'u. So at least kanarra keettanii kaatanii booda yoo gadhiistan gaariidha. Amma public marra jira hajennu jechuudha. Kanaaf amma at least irra kenname booda YouTube studio keessaan akkaataa itti gadhiisnu isin agarsiisa waan ta'eef amma at least kanarra tuqnaa jechuun masuuf deebina. Egaa amma maaltu hunfa kun olaal playlist ka jedhu kana dhoofna jechuudha. Amma playlist jechuun amma playlistiin qabu laal kun jechuudha. Playlist waan hin galmeessine boodani galmeeffanna. Akkaataa itti galmeessan viidiyoo ittaanu keessatti hin hojjedha. So playlist ammaaf waan hin qabneef bira kunneeti akkam goona amma allow video remixing viidiyoo kana akka namni biroo remix godhee irra deebi'ee hojjetu fayyamtaa siin jedha. So maal goota yoo hayyamuu barbaadde kanarra keetta ka jalqabaa kanarra yoo viidiyoo fa audio illee hayyamuu barbaadde akka namni hojjetu ka jalqabarra keetta yoo audio qofa akka hayyamuu barbaadde kanarra keetta yoo lachuu hayyamuu barbaanne don't allow kana goota jechuudha. Ani waan fachuma irratti dhiisa. Okay ammasi qabxiin jabaan tokko kunoo bakka kana alterate content ka jedhu kana bira dhaynaa jechuudha. Amma alterate content jechuun viidiyoon ati hojjatte kuni ka ufumaa hojjatte moo jedha kunoo dubbisnu kan argartanii ufumaa hojjatte moo waan nama ofirraa qabamoo viidiyoo makee qulqulluudha jedha. So maal gootatamma yoo viidiyoon kun
ka ufii kee kiriit goote taate ufii keetii waraabbattee ka waan nama biraa yookaan AI illee jechuudha iddoo baagiraawundii kee fa'a jijjiiruu suuraa fa'a dubbisuu waan akkasii yoo hin qabaanne noormaali waan ati ufii dalaydee yoo taate noo jetta yoo wanni namni computerized ta'e yookaan AI keessa jiraate yookaan waan namaa yoo itti dabalte yes jetta jechuudha kanaaf amma waan AI keessa waan tokko waan fudhadhee fi yes jedha yes ka jedhu kanarra tuqaa jechuuf duuba deebi'a so alternate contentiin kun qabxii murteessaadha hin kijibina yoo viidiyoo nama of keessaa qabaate yes jedha yoo hin qabaanne qofa no jedha viidiyoo san ofii kalaqxan jechuudha waan yuutubaroota kuffisu keessaa tokko ijoon kanaa jechuudha egaa amma xumuruuf kaana irra jechuu bakka kanaa maal goon amma thumbnail or cover profile akkamitti irra kennaa ka jedhu laalla jechuudha kuno cover profile itti barreessanii ogeessanii waan ta'eef amma cover profile irra kenna eessa dhoyne kuno bakka xiyyi mul'isu kana jechuudha iddoo mallattoo qalamaa kanarra akkas gattuqnaa jechuudha gaafa achi gattuqnu kuno akkanatti nuu fidaa jechuudha kuno eessa keessa nu keessa suuraawwan keessa nu geessee jira jechuudha kuno egaa amma mee suuraa barbaachise fakkeenyumaaf fuunee irra keenya waan ta'eef kuno akkatti ilaalla jechuudha argite suurama so kiyya kana fuudhee irra haa kaa'u argite akkanatti naa fidee jira jechuudha kuno akka kanatti naa fidee jira maal goona ammaan tana erga suuraa tokkicha filannee jechuudha kuno dan bakka jettu kana bakka xiyyi mul'isu kana akkas rukunnaa jechuudha kanaaf kuno fideera jechuudha argartame kuno yes jechuudha kuno akkanatti ilaalta so ammallee next bakka jedhu kana tuquudhaan deemna jechuudha gara filannoo itti aanuutti gaafa as nu fida ammallee jechuudha ammas maal goona keno no yes it is made for kids jedha kun ammoo not it is not made for kids chaanaalli kee kun ka ijoollee ilaallatu daa'imman kan ilaallatu jedha no daa'imaaf miti waan ta'eef kan daa'imaniitii miti waan ta'eef ati no filannoon kee maal ta'uu qaba no ta'uu qaba jechuudha egaa ammas filannoo itti aanutti dabarra amma xumurri fakkaanna garanaa jechuudha maal goona upload video KFE jedhaa jira jechuudha kanaafuu upload kanarra tuqna akkasitti jechuudha egaa eessa tuqxee kun olaala yuu bakka jedhu mallattoo profaayilii kana tuqxeetu akkas gootee ilaaltaa jechuudha laa argite egaa ammas ilaaltaa ka kuno your video ka jedhu kanarratti tuqxaa jechuudha your video ka jedhu kana tuqxeetti ilaaltaa egaa yoo inni parsantii 14 irra jira kun akkuma argitu parsantaa laal argartaa deemaa jira jechuudha akkuma argitan kana so kino akkuma argitan kana jechuudha yeroo inni lakkaa'ee fixate laal ready to watch daawwatamuuf qophiidha viidiyoon kun jedha kanaafuu maal goona asii baanee gadhiisnaa jechuudha asirratti feenee mi'amma isa keessa galla kuno applicationii kana jechuudha qabaachuu qabda namni yuutubariin kamiyyuu YouTube studio ka jedhu kana keessa galla akkasii gattuqne jechuudha eega gattuqne amma content bakka jettu kanarra dhoyinaa jechuudha okay as dhufne content ka jedhu kanarratti rukunna gadhiisuuf jechuudha egaa akkanatti nuu fida kuno argite ma viidiyoon sun dhufee jira jechuudha video argartani mire video kanarratti gadhoyne jechuudha amma video kanarra gadhoyne gadhiisaar maxxanfame garuu hin mul'atu jechuudha fe'amee jira YouTube irratti mul'atu amma gadhiisuuf jechuudha egaa sirra video irra dhaanne kun mallattoo qalama bakka tanarra dhoynaa jechuudha bakka tanarratti gaafa dhoynu kun akkanatti nuu fidee jira jechuudha gartee la eessa malaal visibility bakka jettu tanarratti dhoofnaa jechuudha jarka amma visibility irratti dhoyne jira ammas maal nuu fida kuno public unlisted private unlisted irra tureen duraan amma maxxansu waan ta'eef public irratti dhahannaa jechuudha gadhiisa irra waan ta'eef public goone jira amma if duuba deebinaati yoo siitingi biraa ittiin dabaluu barbaanne maal goona kuno bakka sana seef ta'etu dhoyneetuma maxxansina yoo siitingi biraa barbaanne ammoo asii gaditti kuno taag ka jettu tana bakka kana hin gartaniimi taagii tanarra dhoyneeti waan tokko tokko itti daballaa jechuudha kuno akkana gooneet eegin akkana nu baase kuno add taag bakka jettu tanarra dhoyneet akkasitti viidiyoon kun beeksisa jennee beeksisa koomaa dhoyne caayaa muslimtoota
muslimtoota jennee koomaa dhoofne seensa viidiyoo inni caayane intro jenne koomaa dhoofne jechuudha. Maal goona yoo barbaanne ammallee kunoo kaatagorii ka jedhu kanarra jechuudha. Viidiyoon kun waa'ee maaliiti? Education entertainment irra kaayannaa jechuudha. Barbaanne jechuun kunoo fayin hin dhiisnallee kana entertainment irra gooneeti amma fixannee jira. Maal goona amma kiinoodhaaf duuba deebineetu save goonaa jechuudha. Daqiiqaa 28 kanarra gadhiisaa jirra jechuudha. Save goonaa jechuudha akkasitti. Akka waliigalaatti amma viidiyoon keenya fe'amee jira. Fe'amuu isaa maal akkam goona kee tuudha gadhiifamee jira jechuudha. Amma maal goona search goonee ilaalame mana YouTube keessa seennee jechuudha. YouTube keessa seennee YouTube biraatiin fakkeenya search goonee halaallu ono search godhuuf achuma irratti mallattoo searchii sanatu hineetu akkas goonee akkuma argitan zillul muslimiin afaan arabaatiin waan ta'eef itti barreessinee jechuudha. Akkas ol harkifneetu barbaannaa jechuudha. Kunoo zillul muslimiin akkuma argitan kunoo nuu fidee jira. Kunoo viidiyoo asif fidee jira. Viidiyoo kana maal goona tuqnee ilaallaa jechuuf irraa. Akkas karaa kanaaniin maxxanfamaa jechuudha. Akkasitti akka beektan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa waan argattanii fi chaanaala keenya warri haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa. Warri irra deebiin dhuftan baga dhuftan isiniin jennaa. Ulfaadhaa galatoomaa.